Hidhi guddichi kuni sabab sablammii yookiin lammiiwwan biyya kana keessa jiru hundumaa fi bu'aa guddaadha kan qabu. Gama tokkoon karaa dinagdee ilaaluu dandeenya. Karaa dinagdee yoo ilaallu lammiiwwan har'a jiraniif bor itti aananii dhufan abdii guddaa isaanii ta'a. Gaaffii gama dinagdeetiin ka'u hundumaa deebisuu danda'a jedhee yaada. Dhaloota ammaaf maaliif qabeenya hammana ga'uu qabna. Baroota dheeraadhaaf fayyadamaa hin turre. Amma garuu carraa fayyadamuu argachuu keessatti gaaffii dinagdee biyya kanaa gaaffii lammiiwwanii deebisuudhaaf daandii guddaa saaqee jiraachuu danda'ama. Uummanni Itoophiyaa yeroo kamittiyyuu taanaan al tokko yeroo arginu olii galteen biyya keessa waan hin jirre fakkaata malee diina karaa kallattii adda addaatiin isheetti dhufu hundumaa gamtaadhaan irratti ka'ee irratti duuluu wal deeggaruu wal tumsuutu jira. Isa kana gaafa laallu namoonni qabeenyaansa isaanii gadi bu'aa ta'e qoraan gurgurannaa kaasee barattoota umuriin isaanii xixiqqaarraa kaasanii gumaacha guddaa godhaniiru. Kanaaf tokko sabaaf sablammii yookiin lammiiwwan Itoophiyaa keessa jiran biyya keessa afalaa yaadaan tokko guddina irratti diina isaa irrattis akkuma kanaati tokko isaan godhaa walitti isaan qindeessa jechuun hin dandeenya. Yeroo ammaa namoonni ilaalcha siyaasaa garaagaraa qaban biyya keessa biyya alaa ta'anii waan meeqa haasan jiru. Piroojeektii kana carraattiin ilaaluu at least yoo qaamaan ofii isaaniitii dhufanii ilaaluu dadhaban kan isaan fakkaatan biyya keessa jiru waan ta'eef dhufanii utuu ilaalanii Itoophiyaan ammam guddachaa akka isheen jirtu mootummaan amma jirus hojii misoomaa akkamii akka inni hojjechaa jiru qaamaan utuu ilaalanii ragaa ba'anii waan dhugaa yookiin ragaa dhugaa argachuu danda'a jechuun barbaada. Guddichi laga Abbaay erga hawaasti keenya walii galee maallaqaanis yaadanis humnaanis hirmaate isa kana fakkaatu ijaareera. Guddinaaf diinagdee akkasumas hawaasummaa biyya guddisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Shoora kanan jedhamne qaba. Kana qofa odoo hin taane jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruu keessatti guddina diinagdee hawaasaa jijjiiruu keessatti tokkoon maatii biyya kanaatiif gumaacha olaanaa qaba jechuun hin danda'amu. Hidhi guddichi kun enerjiin inni maddisiisu guddaadha. Guddina isaatis ijaarsa isaatis agarreera. Kanaaf warroota biyya ollaa ta'aniif hammeenya illee hin qabu. Guddinni biyya keenyaa isaaniifis guddina. Ollaa fi dugdaan ol jedhu akkuma jedhame guddinni keenya isaaniifis guddina. Hiikoo guddaa qaba kun. Gara siyaasaatiin, gara hawaasummaatiin biyyi keenya biyyoota ala hin jiraattu waan ta'eef wal dorgommii ishii ollaa wajjiniinis akka addunyaattis qabdi waan ta'eef hiikoo guddaa qaba. Hidhi guddichi kunichi kan inni maddisiisu elektiriikii anniisa. Anniisaan kun immoo industiriidhaaf bu'uura guddaa. Kanaaf isaan hiikoo guddaa qaba. Kuni nuuf injifannoo guddaadha. Hawaasa keenyaaf injifannoo guddaadha. Xiinsammuu hawaasa keenya deebisuu keessatti iddoo olaanaa qaba. Yaada isaatiin, maallaqa isaatiin, humna isaatiin kan ijaare waan ta'eef keessattuu diinagdee guddisuu keessatti industiriidhaaf enerjii guddaadha kuni. Industiriin immoo biyya keenya keessatti babal'atan jechuun humni dandeettiin nu waa oomishuu biyyi keenyaan argatte jechaadha. Waa oomishuu danda'u jechuun immoo hawaasti keenya tokkoon dargaggoonis haa ta'u, jiraatanis haa ta'u, beekanis haa ta'u, hawaasti baadiyyaa magaalaa tokkoon maatii isaa keessatti jijjiirama argateera jechuun hin danda'ama jedhee nama.